Amen. Esh, berarti kau tu. Okay. Esh. Amen. Para bayi namni beena beeka ture. Udah memang kanke. Maqaan koo Kuubaa. Kuubaa esh. Kau sifat apa ni kau? Sifat apa tu? Esh. Maqaan koo Kuubaa ture. Garuu hospitaalonni seenanii hin jiru. Esh. Waggaa 18 dhibame. Waggaa 18. Esh. Kanaan booda sitti kaa'ee moo dhibeen keenaan jiru namoonni baay'een dhibeen na beeku. Esh. Hospitaala 40 ol seene. Hospitaala meeqa? 40 ol. Dhaggeeffadhaa hospitaala 40 ol seene. Addis Ababaatti fayyadee ishee. Garuu dhibeen koof qoricha wal argachuu hin dandeenye. Esh. Mana yaalaa yoo naqe yookiin dhiigni kee hin gubatee yookiin maqaan kee hin bade jedhu. Kanaan booda qoricha naa kennuu na fudhaa qorichi dhibee wal hin argatu. Esh. Isaan booda Addis Ababaan dhufee simbiraa guyyaanaa kadhatanii qabeenya fayyee. Gaafa si fidan sana miilli kee sinaafa ture. Miilli koo sinaafa ture. Harki kees. Afaanis nan deema ture. Ilaa dhaggeeffadhaa miil harka itti deemti malee miillaan hin deemtu ture. Miilli ishee naafa ture gaafa. Abanii baatanii fidan. Saniin booda morma koo duubatti naannessaa fincaan qabachuu hin danda'u afaan walitti qabachuu hin danda'u. Mana yaalaa naqe tokkoffaa giffiitidha lammaffaa kulaalitii sadaffaa coggaarraa arfaffaa taayifoodidha naan jedhu. Garuu na fudha malee furmaata hin qabu. Hunduyyuu kunneen yoo fudhe walitti taqaraanii ta'a booda gizeessin bira dhufu du'aaf jireenya miti anan keessa jiru. Garuu nan du'a jedheen beeku guyyaa tokko Waaqayyo gaafa galmee koo baase naaf fayya jedheetu malee garuu gaafa simbira dhufu Waaqirraa galmeen koo hin bahe naaf fayye. Hospitaala 40 deemtee furmaata dhabdee hospitaala tokko jira. Inni immoo hospitaala Yesuus. Hospitaala Yesuus gaafa dhuftu dhibeen waggaa 18 qabu. Kottiin amantaa waa tokko isiin jedha. Mana kee teessee kan jirtu jireenya kee qabatee kan jiru atis kan jirtu maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetii dhibeen waggaa hedduu lakkoofsise humna Yesuusiin akkuma sheerraa jette sirraas qabu. Akkuma poolitikoorraa dhibee waggaa 18 jide sirraas qabu. Menarraa jiteera jedhumoo. Menarraa jiteera jedhika. Amma erga fayyite ammam. Gaafayyee idaarii bara 2007 idaarii gaafa 12 naa kadhatan ture. Idaarii gaafa 12 2007. Yes. Guyyaa erga sunnaa darbee qabee kiniini taayifoodii coggaarraa kan giffiiti hunda isaa walitti qabee shintibeetii geesse gaafa sun. Kan giffiitis, kan coggaarraas, kan kalees walitti qabee shintibeetii keessatti. Achi galee shintibeetii geesse hunda isaa. Ergasii faarastaamolee illee fudhanne Yesuusiif haa galatu. Idaarii gaafa bultinee qaatte idaar gaafa 12 kuma lamaaf torba ergasii mataasii dhukkubun galata kennu Yesuus kan akka shahidaa keessa jirtan Waaqayyo sun haa hiiku humni Yesuus isin haa hiiku iyyaati amiin